Kun Raadiyoo Burqaa Oduu Jaarmiyaa WBO Oromooti. Damee qindoomina waraanummaa Jaarmiyaa WBO Oromoo Waliigalaa ifatti irra. Dhimmi oduu dogongoraa fi madda hin qabne uummata Oromoo fi qabsaa'ota qulqulluu hubachiisu. Qeerroo idilee fakkaatanii oduu yeroo fi waqtii irratti hin hundoofne oduu dharaa oomishuu fi qindeessuun uummata Oromoo fi qabsaa'ota dhugaa dogoggorsiisuuf kan haala yeroo waliin hin deemne ibsa gabaa lagannaa fi geejjiba ugguruu jedhu qaama hin beekamneen guyyaa 9/3/2024 qilleensa fi fuula miidiyaa hawaasummaa irratti faca'aa jiru uummata Oromoo fi qabsaa'ota ni hubachiifna. Ibsa hundee fi madda hin qabne maalummaan isaa hin beekamne kan yeroo waliinis wal hin simanne ta'uu isaa beekame qaamni hundi dhimmi kun ilaallatuu fi uummanni Oromoo dogoggoraa fi oduu shororkeessaa ta'uu isaa hubate akka facaasu irraa of qusatan ni hubachiifna. Akkuma beekamu yeroon yookiin waqtiin ammaa bara haaraa gubaa masqalaa fi irreecha irree Oromoo ta'uun otoo beekamu dubbii sobaa qaama hin beekamneen oomishamee uummata Oromoo shororkeessuuf akka ta'e hubatame haa balaaleffannu. Irra deebuun akkuma baroota darbanii qabsoo Oromoo burjaajii keessa galchuuf qaamni dhara oomishu bara baraan uummata keenya fi qabsaa'ota qulqulluu akka hin dogongorsiifne ni hubachiifna. Ni balaaleffannas. Itti gaafatamaa damee qindoomina waraanaa Taaddasaa Hoorshee Fulbaanaa 3 2024.
bilisummaa gabaadhu qeerroo koo furmaanni qawweedha gabaadhu qarree koo furmaanni qawweedha gabaadhu lammii too abdiin kee woboodha. Barbadisi